TV'n Jireenyaa Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina Elshaadaay. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, waa'ee galgala kanaaf immoo Waaqayyoon abbaa keenya guddifneetu galateeffannaa. Waaqayyo nagaadhaaf fayyaa nuu kennee galgala kanaan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hin yaadatu yoo ta'e torbanarraa warreen wajjin turtanii baricha bituu isa duratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalaa turre. Har'a isatti badduu baafannaa ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra EPHESOON boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee isa jiru ergan dubbisee booddee kadhata gabaabaasaa goona. Akkas jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfadhaa. Galata Gooftaas dhi'eessaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesus Kiristosiin Waaqayyoon Abbaadhaaf galata galchaa. Ameen. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyoo, ati Waaqayyo isa dubbattuudha. Ijoollee keetti akka nama hiriyaadhaa wajjin haasa'u itti haasofta. Hafuurri qulqulluun sun yeroo dhufu waan hundumaa isin barsiisa jedhamee sagalee kee irratti barreeffamee jira. Hafuurichi immoo gaafa guyyaa 50ffaa erga dhufe amma har'aatti biyya lafaa keessa jira. Nuyis yaa Waaqayyo hafuura kee irraa baruu barbaanna. Waaqayyo waan tokko, waan lama, waan sadii duwwaa miti. Waan hundumaa akka hafuurichi nu barsiisu barbaanna. Maqaa ilma kee maqaa Gooftaa Yesus Kiristosiin hafuura qulqulluudhaan waan hundumaa nu barsiisi. Galgala kana Waaqayyoo anattis saba kee iddoo isaan jiran hundumaatti nutti dubbadhu. Maqaa isatti nu jaallatti maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Ameen. Torbanarraa akkuma isiniin jedhee kennaan Waaqayyo ilmaan namootaatiif kenne inni guddaaniif inni hangafaa yeroodha. Namni yeroo isaa waan hin taanetti balleesse nama baay'ee nama gaddisiisuudha. Miskiina bo'aniifidhas. Yeroon hundumaarra caalmaa gati jabeessa. Yeroo nuu kennetti nu gaafata Waaqayyo. Yeroo hamma naanoo sii kenne yeroo kana keessatti maal hojjette jedheetu nu gaafata gaaf tokko Waaqayyo. Namicha badhaadhaa tokkotu yeroo tokko warra mana isaa keessaatti waa kenne. Isa tokkotti 5 kenne, isa tokkotti 2 kenne, isa tokkotti 1 kenne. Lakkaawwachuudhaafitu biyya fagoo dhaqeetu deebi'ee dhufeedha. Lakkaawwachuudhaaf hin lakkaawwata Waaqayyo gaaf tokko waan namatti kenne. Yeroo lakkaawwata, horii sitti kenne lakkaawwata, beekumsa sii kenne lakkaawwata, fayyaa sii kenne lakkaawwata, dandeettii sii kenne lakkaawwata, carraa sii kenne lakkaawwata. Wanti si bira jiru hundumtuu kan kee miti beeki. Waaqayyo hin lakkaawwata. Maal ittiin hojjettee naa buuftee jedheetu si gaafata Waaqayyo. Maal ittiin hojjettee naa buuftee? Wanti Waaqayyo hin lakkaawwanne tokkoyyuu hin jiru. Humna sii kenne yoo ta'e lakkaawwata. Beekumsa koo jettee isatti kan kee sitti fakkaatu hin lakkaawwata Waaqayyo beeki. Kanaaf iyyuu lakkaawwachuuf yeroo dhufu waa'ee yeroodha. Yeroo isa amma kana sii kenne Waaqayyo lakkaawwachuuf yeroo dhufu hundumti keenya gaaf hammanatu naa kenname hammanan buufadhee jennaan Waaqayyoodhaan. Hammana naa kenniti ati hammanan buufadheen immoo. Kanaaf yeroo keessan hin balleessinaa waan hin taanetti saba Waaqayyoodha. Sodaa Waaqayyootiin isinitti himan. Yeroo Waaqayyo isinii kenne sana keessatti waan Waaqayyo barbaadu hojjedhaa. Guyyaa guutuu Waaqayyoon sodaadhu sagaleen Waaqayyoodha. Guyyaa guutuu jechuun sekeendii isaatii wajjiniin. Guyyaa guutuu Waaqayyoon sodaadhu. Guyyicha Waaqayyootu sii kenne waan ta'eef yeroo nuu kenname keessatti Waaqayyoon sodaachuu, yeroo nuu kenname keessatti Waaqayyoof hojjechuu, yeroo nuu kenname keessatti Waaqayyoof dubbachuu, yeroo nuu kenname keessatti Waaqayyoof kurkuruutu nurra jiraata. Yerichi kan Waaqayyoo waan ta'eef. Kanaaf baricha bitaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Nurkaa fuudhameera waan ta'eefitu akka nurkaan baanetti maal goona hin binna warri nurkaa beesi binnee deeffanna yericha.
Hallelujah. Humna ittiin binnu qabnannis maqaa Gooftaa Yesus Kiristosiin. Maqaa Yesuusin jennee bara keenya isaa hamaa fakkaatu binnee irra dhaabannee baricha keessatti yaada Waaqayyoo isa qajeelaa akka nu hojjennu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Bara xuraa'aa fakkaatu keessatti, bara jal'aa fakkaatu keessatti, bara sodaachisaa keessatti, bara akkasii keessattitu yaada mootummaa Waaqayyoodhaaf hinnee akka nu hojjennu barbaada. Kanaaf hin bitama barichi, bitaa jedhe Waaqayyo, bitaa. Maaliin bitama? Tokkoffaadhaan gadi dubbadheera akka ijoollee ogeessotaatti deddeebi'uudhaan barichi bitama. Yoo callumanne deddeebine nu bita barichi. Yoo callumanne deddeebine, yoo callumanne jiraanne, ogummaan qabnu yoo ta'e, beekumsuma duwwaa qabna yoo ta'e, ogummaan beekumsa hojiitti jijjiiruudha ogummaan nurraa hin argamu yoo ta'e, maal taana nu fudhatee sokka hin bitamne jechuudha baricha keessatti. Kanaaf Waaqayyo baricha bitaa'edha. Inni lammaffaaniif inni guddaan hin cimsee isinitti himuu barbaadu. Utuu hin dabarsin yeroo keessan jira itti hojjedhaadha. Hojii. Yeroon kenname hundumtuu torbaarraa jedheera. Yeroo maaliiti? Yeroo hojiiti. Yeroo hojii sii kenne Waaqayyo. Yeroo waan hin taane miti. Yeroo maaltu saama yoo itti asirratti waan tokko dubbate dhugaatiitti of kennuudhaan hin machaa'inaan namoonni yeroo isaanii keessaa yeroo dhugaatiidhaa qabu. Yeroo dhugaatii hin laanne Waaqayyo. Yeroo dhugaatii hin laanne. Yeroo sobaan laanne Waaqayyo. Yeroo hannaan laanne Waaqayyo. Yeroo ejjaan laanne Waaqayyo. Yeroo cubbuu jal'inaarra bobbaan hin laanne Waaqayyo. Yeroo hamiidhaan hin laanne Waaqayyo. Yeroo hamiidhaan. Yeroo waan hin taane irra bobbaan hin laanne Waaqayyo. Yeroo keenya keessa nutu fidee galcheessa. Isa yeroo keenya keessa akka nuyi baafnu barbaada Waaqayyo. Baasaa keessa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yeroo wangeelaaf nuu kenname. Yeroo hojii qajeelinaatiif nuu kenname. Yericha booji'aa. Yericha bitaa deebi'aati. Yeroo nama baay'ee natame. Yeroo nama baay'een saamame. Yeroo nama baay'ee irkaa bahe. Qilleensa ta'etu irkaa bahe namoota harkaa yeroon. Kanaaf yeroo deeffadhaa jedhe Waaqayyo. Yeroo deeffadhaa yeroon isinii kenne deeffadhaa jedhe Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristosiin yeroon isiniif deebi'u. Yeroo booji'ame namni baay'een. Horii booji'amuun homaa miti. Waan barbaaddan mana booji'amuun homaa miti. Qabeenya booji'amuun homaa miti. Yeroo booji'amuun garuu gadheedha firoo tokko. Kanaaf yeroo keessan deeffadhaa. Yerootti hojjedhaa egaa hojiidhaaf jirtaati lafarra. Hojiidhaaf si kaa'e Waaqayyo. Jireenya bara baraaf yoo ta'e gaafa Yesus Kiristosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatteetu fayyite ati. Sababiin as jirtuuf warra kaaniif akka jedhe Phaawulosi waan lama gidduutti rakkadhaa warra Filiphisiusiin waan lama gidduutti waan an fo'adhu wallaaleedhe. Waan qajeelaaf waan qajeelaan taane keessaa miti kun Phaawulosin hin rakkisu. Waanuma qajeelaa lamaanuu inni tokko jedhe as turuu biyya lafaa kanarra turuu isin tajaajilu Kiristoositti isin guddisu. Deemu Gooftaa bira jiraachuu anaaf isa naa wayyaa jedhe. Anaaf isa naa wayyaa jedhe. Dorgommee keessa hin galuun nanaaf jedhe. Ana tun deemee dhaqee Gooftaa koo bira jiraadhe naa wayyaa naa jedhe. Garuu yoon as jiraadhe isiniif wayyaa jedhe. As jiraachuun koo bu'aa keessaniif jedhe. Jireenya isaasii raawwadheeraani. Anasii jireenya qabu anaachi naa wayyaa. Yoon as jiraadhe garuu isiniif jedhe. Hojiin isinii hojjedhaa jechuusaati. Wangeela isinitti lallabaa jechuusaati. Gooftaatti isin guddisaa jechuusaati Phaawulos. Hojiidhaaf akka jiru jala muree beekeera Phaawulos. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 walakkaatti citeetu 5 wajjin wal qabateetu jira akka jedha. Yeroo Waaqayyoo lafa bantiiwwan Waaqaa uume namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turreef Waaqayyo Gooftaan amma illee bokkaa hin roobsine. Uuxiin bakkeetti argamu lafa irra hin turre jedha. Yeroo Waaqayyo lafaaf bantii Waaqaa uume namni lafa irratti hojjetu waan hin turreef Waaqayyo maal hin goonedha? Bokkaa roobsineedha. Uuxiinis biqilaan garagaraas lafa irratti hin biqilleedha. Maaliif hin biqillee bokkaatu hin roobne? Maaliif bokkaan hin roobne? Nama lafa irratti hojjetutu hin jiru sababa ta'eef utuu namni hojjetu hin dhufin Waaqayyo bokkaa roobsu. Qotee bulaan keenya yeroo baay'ee lafa qotuudhaaf yookaan midhaan facaasuudhaaf bokkaa eega bokkaasa jalqaba. Arfaasaa isa jennu. Bokkaa arfaasaa yeroo argu kaasee lafa qulleessuu jalqaba. Yoo bokkaasa hin argu ta'e garoo bokkaa argutti hin taa'a. Waaqayyo garoo akka kanatti hojjedhu an jedhe bokkaan jedhe namni yeroo hojiidhaaf qophaa'ee jedhu tani bokkaa koo gadhiisaan jedhe. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffamu. Yeroo baay'ee waa hojjechuudhaaf wanti nuyi dura eenyumaan ni horiidha. Yoon horii argadhe kanan jalqabaan. Yoon horii argadhe kanan godhaan.
hin hojjetu waaqayyo mokkeettiin. Waaqayyo duraan dursa qophee keenya barbaada. Qophoofnee akeeka baafnee hojiidhaaf sagantaa baafnee kanan hojjedha waaqayyo gaafa nu jennu waaqayyo waaqarraa bokkaa roobsa. Haleluuyaa. Hojichaaf waan barbaachisu hundumaa gadhiisa. Namatu barbaachisa yoo ta'e, meeshooleetu barbaachisa yoo ta'e, horiitu barbaachisa yoo ta'e, waan barbaachisu hundumaa qixa hundumaatiin gadhiisa waaqayyo yoom gaafa nu hojiidhaaf qophoofnee kaanu. Kanaaf waaqayyo bokkaa roobsuudhaaf yookaan immoo wanta hojichaaf barbaachisu gadhiisuudhaaf si eegaa jira. Ka'uu kee eegaa jira. Kayyaa nama hojii. Yeroo naqee bara 2004 dhaqee Keeniyaa irra tureen Awustiraaliyaa gaafa naqee gahu akkasin jedheen waaqayyoodhaan yaa waaqayyo biyya Afrikaa biyya hojiin qabne keessaan dhufe amma kun Awustiraaliyaan jira Awustiraaliyaan hojiidhaan guutuudha. Egaa hojiinaa kenni jedheen waaqayyoon kadhadhe. Namni ammoo beekumsa isaa kadhata waan ta'eef hammuma lafaan geettan kadhadhean. Yeroo sana fuudhee qulqulluun dhufe hin dogoggortee dhala koonaan jedhe. Maal hojii isa kadhachuun dogoggoraa waaqayyoon jedheen. Hojiin Awustiraaliyaa keessa hin jiru jedhe. Eessa rareen jedheen waaqayyoodhaan. Hojiin si keessa jiraanaan jedhe waaqayyo. Hojiin si keessa raa jedhe. Edaanatu hojii baatee deema. Hojiin isin keessa jira jirana. Hojiin Awustiraaliyaan jiru, hojiin Ameerikaan jiru, hojiin Awurooppaan jiru. Maaliifitu biyyoonni kun hojii baay'inaan qabaatarree yoo jenne namoota biyya sana keessa jirutu hojii isaan keessa waaqayyo kaayitu of keessaa baasani. Nuyi maaliif naannoo keenya hojii bal'inaan dhabne yoo jenne namoota nu gidduu jiraannutu namoota naannoo keenya jiraatantu nu wajjiniin hojii waaqayyo isaan keessa kaayitu of keessaa baasuu dadhabani. Har'a hojiin eessa jira yoo naan jette hojiin si keessa jira. Haleluuyaa. Si keessa jira hojiin. Waaqayyo yeroo si uume hojii si keessa kaayetu biyya lafaatti si erge. Si keessa hojii amma ammaatti hojjetamintu jira. Haleluuyaa. Hojii haaraa. Warshaa haaraa. Yaada haaraatu jira si keessa. Isa amma ammaatti namni keessa galeen hojjenne. Isa amma ammaatti namni hin argine. Isa amma ammaatti namni bira hin geenye. Hojii gurguddaatu si keessa jira. Hojiin si keessa akka bahutu barbaada waaqayyo. Hojiin si keessa akka bahu barbaada. Egaa bara bituun akkamitti yoo jettani hojii waaqayyo nama keessa kaa'e of keessaa baasanii baricha keessatti hojjechuudhaan jechuun barri sun humna dhaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seexanni wanti inni nu barbaadu yoo jiraate yeroo keenya akkasumaan akka nuyi dabarsinuudha. Yeroo keenya dabarsinee jennaan horii amma barbaadan yoo qabaatan dhimma isaa miti. Horii amma barbaadan yoo qabaatan, ulfina amma barbaadan yoo qabaatan dhimma seexanaa miti. Jireenya barbaadan yoo jiraatan dhimma isaa miti. Yeroo keessanitti akkasin dhimma hin baane barbaadan. Karaattiin yeroo isin hirkaa gatu barbaada. Karaattiin yeroo isin hirkaa gatu. Karaattiin yeroo waaqayyoo keessaa isin baasu barbaada. Yerootti waaqayyo inni karooreef inni saganteessi akka hin hojjetamne duwwaadha seexanni kan inni barbaadu. Kanaaf yeroo hirkaa baafadhu. Yeroo hirkaa baafadhu. Yeroo maaliin hirkaa baafattaa ogummaadhaan deddeebi'uudhaan hojii waaqayyo si keessa kaa'ee hojjechuudhaan. Nadhi baanaan macaafa qulqulluudhaan Iyyaasuudhaan akka jedhe waaqayyo macaafa Iyyaasuu keessatti yoo ilaaltan yaa Iyyaasuu jedhe. Ati amma hin dulloomte jedhe. Biyyiin qabatamin garuu baay'eetu jira jedhe. Ayyaa Iyyaasuun dulloomte na jalaa jedhe. Ilaala Iyyaasuun hojii guddaa hojjeteera. Israa'el Kana'aanii ba'anii hamma Israa'el Gibxii ba'anii hamma isaan Kana'aan ga'anitti waggaa 40 guutuu Musee jalatti Museetu tajaajiluutu waggaa 40 jiraate lafa onaa irratti. Yeroo Israa'eloonni dadhabanii karaa irratti kufanii Iyyaasuun nama hamma dhumaatti waaqayyo nama ni deemedha Iyyaasuun. Iyyaasuun nama galaana Yordaanosiin kutee Israa'elin ceesiseedha. Iyyaasuun nama dargaggoota karaa irratti dhalatan sana nama dhanna qabeedha. Iyyaasuun nama masaraa Yerikoo jiksee kana Israa'elootatti galcheedha. Iyyaasuun Israa'eloota biyya dhaala isaaniitiin kan geedha Iyyaasuun. Iyyaasuun mootota gurguddaa 31 dura dhaabatee isaan nama rukuteedha Iyyaasuun. Iyyaasuun nama aduu dhaabeedha. Aduun isa dhaabbattu lafi isa dhaabbatu waa tokko garuu dhaabateedha. Nama amantii nama akkasiiti Iyyaasuun. Hojii gurguddaa hojjeteera Iyyaasuun. Haa ta'u malee hin finne Iyyaasuun hin finne. Utuu hin fixin dulloome Iyyaasuun. Utuu hin fixin dadhabe Iyyaasuun. Wanta waaqayyo karaa Iyyaasuu hojjechuu barbaadu hojjetamee hin dhumne. Baay'ina hojii keenyaa miti amma. Dhumuutu irra jiraata. Dhumuutu. Xinnoo siifa kennuu fixi. Guddaa siifa kennuu fixi. Yerootti dhumuutu irra jiraata. Utuu nuyi dulloomnee hin dadhabin, utuu yeroon keenya ga'ee biyya lafaa kana keessaa hin fudhatamin, hojiin waaqayyo si keessa kaa'e dhumuutu irra jiraata. Akka jedhe waaqayyo. Hin dulloomte. Baay'ee hojjetteettaan jedhe hojii Iyyaasuu dagate miti waaqayyo. Hojii baay'ee keessa gashe malee Iyyaasuu keessa hojii baay'ee waan kaa'eef hojiin kun immoo yeroo dhumatti hojjetamanii xumuramuutu irra ture jedhee eegaa ture waaqayyo. Inni garuu biyyi qabatamuun irra jiraatu karaa Iyyaasuudha.
maal nama biraan qabu qaba rakkina namaan qabu waaqayyo suma duwwaadhaafitu hojii si keessa naqe miti karaa kee hojjetamuutu irra jiraata malee ulfina keetiif jedheeti waaqayyo kan naa godhe kanaaf kayyoo hojjedhu hojii waan nama dinqu keessaa Phaawulosi waan an foodhu wallaale inni jedhee warra Filiphisiisiif barreessu Ximootiyoosiin immoo akka jedhe yaa Ximootiyoos ilma koo amma yeroon dhibaafamuu koo ga'eera amma nan deemaa nan raawwadhe hojii isa biyya lafaarra amantii eegeera kaachuu koo hundumaa immoo kaachuu sana immoo fixeera nan raawwadhe amma gonfootu natti argamaa jiraan nan fixee amma turettanii yeroo sana Phaawulosi maal na gorsitettanii hin jiru gorsi maaloo naa kadhotu jettanii hin jiru kadhannaan keessa isaa maal nuun jettaree waa'ee kanaa tottanii hin raawwate nan raawwadhe nan fixe duwwaadha keessi koo nan fixe ofiisaa duwwaa godheedha miti waa Yesus Kiristoos waggaa 33 walakkaa biyya lafaarra jiraate waa'ee dheerina waggaa jiraachuu miti nama tokkoof umurii dheeraa jiraachuun eebba fakkaata dhugaadhuma immoo caafa qulqulluun eebbadha garuu baay'ina umurii jiraachuu miti dhoksaansaa umurii jiraatan keessatti yaadicha tajaajiluudha umurii jiraatan waggaa 33 walakkaa jiraate waggaa 30 qophaa'urra ture waggaa 3 walakkaa duwwaa tajaajile waggaa 3 walakkaatti hojii mootummaadhaa isa kana bal'atu Yesuus fixeetu fannoo rolbee nan raawwadhe haleluuyaa nan raawwadhe duwwaa ture keessa isaa gaafa sana hin fixe waan dubbatu dubbatee waan barsiisu barsiisee waan jedhu jedhee waa'ee keenyaa fannifamuun isarra jiraatu hundumaa fannifamee raawwate anaa waan na dinqu keessa magaalaadhaaf baadiyaa Israa'eliin hundumaa waliin geeffite waggaa 3 walakkaa keessatti biyyinni nan hin turre karaanni irra dabarre hin turre lafinni diraqee wangeela lallabne wangeelan barsiifne hin turre hin fixe Israa'el xinnoo yoo taate iyyuu biyyattiin namni tokko keessa naanna'ee tajaajilaaf deemuun salphaa miti naanna'ee fixe raawwate haleluuyaa akka raawwattu barbaada waaqayyo namni baay'een humna fudhateetu dhaqee du'a Dr. Myers Munuru akka jedhe kitaaba isaa baay'een dubbisuu jaalladhaan akka kana jedhe awwaalli iddoo badhaadhaadha badhaadhummaan eessatti jira jettanii yoo na gaafattanii albuudii keessaa kan ba'u South Africa miti jedhe biyya gaaziin akka bishaanii keessa ol danfu biyya Arabaas miti jedhe biyyoota baay'ee maqaa dhee kanas miti jedhe iddoo awwaalaati jedhe namni baay'een humna isaa fudhateetu du'e jedheetu dubbata humna fudhatee du'e ayyaana isaa kenname wajjin namni baay'een awwaalame aayidiyaa haaraa wajjin namni baay'een awwaalame warshaa baay'ee fudhatee awwaalame namni jedhe kitaaba barreeffamiin baay'ee fudhatee awwaalame faarfannaa baay'ee fudhatee awwaalame maaloo jarana guyyaan du'aa nama hundumaatiif jira guyyaan biyya lafaarraa deemuu nama hundumaatiif jira ayyaana si keessa fuutee iddoo awwaalaan naqin namichi inni tokko kennameef hin awwaale dhaqee hin awwaale si sodaadhin awwaale ilaa kunooti jedhe hin banneen harkatti jedhe moofaadhaan maree awwaale hin sibiilofne kanaafu hin sibiilofne jira kunoo kan kee iyaan koon sirraa barbaada maale iddoon kaa'u dhabeessitti kennadheen naa kaayiidhaaf ittiin hojjedhuu dhawoti maali jedhe gooftaan ittiin hojjedhuu dhawoti naa kaayiidhaaf miti akkuma namichichi awwaaletu yeroo fuunee iddoo awwaalaa deemnu dhannee yeroo wantichaa wajjin duunu hin awwaalame jechuudha wantichi hin awwaalame akka awwaalamuun barbaadu hundumti isaa hojjetamee dhumuutu irra jiraata wanti waaqayyo si keessa kaa'e hundumti isaa meeqaayitu hojjetamuutu irra raata yoonaan jettanii hundumti isaa hojjetamee dhumuutu irra raata sadaffaa irratti akka jedhe Phaawulosi daadhiidhaan miti hafuura waaqayyootiin guutamaa jedhe akkamittiin baricha binna yoo jettan hafuurri waaqayyoodhaan yoo nu guute qodaa hir'uu abbaalletu waan itti naqa hir'uudha waan ta'eef yoo itti naqanii nama fudhata isa gaariis yoo itti naqanii fudhata isa gadhees yoo itti naqanii guutuudha yoo ta'e garuu yoo itti nammeeyyuu irra dhangala'aa malee keessa lixu sababiin isaa guutuudha sababa ta'eef guutamaa jedhe hamma nuyi guutamnutti kenna waaqayyo hafuura qulqulluu maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u barri nuyi keessa jiraannu bara hafuura qulqulluuti firoota ko bara hafuura qulqulluuti hafuura qulqulluun guutamtaniitu jedhee gaafata ture Phaawulos iddoo dhaqu jarreen tokko maal nuyi hafuura qulqulluun akkuma jiru hin dhageenye nuyi maal cuubamtarree nuyi cuuphaa Yohaannis cuubamne ka cuuphaa Yohaannis isin barbaachisa hafuurri qulqulluun isin barbaachisa jedhee harkarra keenyaan hafuura qulqulluudhaan hundumti isaanii guutamanii hafuuraan guutamaa hafuuraan guutamuun waan si'a tokkoo miti afaanuma haaraa sobneef hin ga'eegaa jenna miti hafuuraan guutamuun yeroo hundumaati ganama waaqayyo hafuura keetiin na guuti guyyaa hafuura keetiin na guuti galgala hafuura keetiin na guuti guutamuun yeroo hundumaati
akka nuyi machoofnu barbaada. Namni machaa'u waan barbaadu hin dubbatu. Namni machaa'u karaa barbaadu irra hin deemu hin gatantara ofiisaa dhoowwuu dadhaba. Gaafa machoofnu of keessaa baaneetu yaada Waaqayyoo keessa galla. Gaafa machoofnu karaa keenya dhiibnee karaa Waaqayyoo keessa galla. Gaafa machoofnu haasaa keenya dhiibnee haasaa Waaqayyoo jalqabna. Akka nu machoofnu barbaada Waaqayyo. Machaa'u afuricha. Afuraffaarratti immoo akka jedhe. Weedduu garaatiin faarfannaa haaraadhaan walharkaa fuudhaatii Waaqayyoon galateeffadhaa jedhe. Akka ittiin barichi beekamaa jedhe. Garaa keessan keessattis faarsadhaa jedhe. Garaa keessan afaan duwwaadhaan miti. Afaan inni isin faarfatama. Garaa keessaas faarfannaan dhangala'u jira. Qooqa garaatiin. Faarfannaa sun warri faarfattoonni nuu baasan duwwaa miti. Qooqa keenyaan Waaqayyoon ganama kaane. Haaleluyyaa. Waaqayyo si yaa galatu kanu jennu barbaada Waaqayyo. Yeroo hundumaa galanni gargar hin cinne afaan keenya irraa akka yaa'u barbaada. Yeroo sana barichi nu jalatti gadi bitamaa deema. Cabaa deema humni isaa hin dadhaba. Dhumarratti akka jedheetu itti hima Phaawulos warra EPHESOONiin lakkoofsa 20 irratti yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa Gooftaa keenya Yesus Kiristosiin Waaqayyoo Abbaadhaaf galata galchaa. Yeroo hundumaa waa'ee waan meeqaa waa'ee waan hundumaa Waaqayyoon Abbaadhaaf maal godha galata galchaaf jedha. Yoom ganama guyyaa yeroo hundumaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Yeroo nuyi jiraannu as lafarra teenyee galata Waaqayyoodhaaf ol waaqarratti kennuutu nurra jiraata. Galanni Waaqayyoodhaaf baay'eedha waaqarra kumaatamii warri kumaatama jedhaman. lakkoofsa isaanii waan wallaaleef Yohaannis mul'ataan yeroo arge lakkoofsa isaanii wallaale kuni kumaatama ta'u jedhe kumaatama. Warri kumaatami suni utuu gargar hin kutin halkan guyyaa wanti jedhamu hin jiru waaqarra. Sababiin isaa aduu gararraa jiraatu waan ta'eef aduu gararraa. Nusi aduu gararraa gaafa jiraannu halkaniif guyyaan jireenya keenya irratti waliin geeddaramu barri keenya hin lakkaa'amu. Aduu jala waan jiraannuuf barri keenya lakkaa'ama. Iddootti barri nuun lakkaa'amne keessa galuudhaaf jirra. Iddoo barri lakkaa'amu kana keessatti garuu yaada Waaqayyoodha akka nu hojjennu barbaada. Warri gararraa aduu gararraa jiraatan egaa utuu gargar hin kutinitu galata kennu Waaqayyoodhaaf galata sachirraa qaba Waaqayyo guutuu. Rakkina galataa qabaate miti. Galati keenya immoo dhaqee waa godhaaf miti. Waa godhaaf miti. Garuu akka nuyi lafa kanarraas galatii akka olaaruu barbaada Waaqayyo. Waaqarraa duwwaatu hin taane gochaan guddaan warra lafarraatiif waan godhameef Waaqayyo guddaa warra lafarraa waan jaallateef warra lafarraa namoota ofitti fakkeessee Waaqayyo waan uumeef kan ergamootaa caalaa aarsaa galataa kan namootaa barbaada. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa jedha sagaleen Waaqayyoodha. Yeroo hundumaa waa'ee waan hundumaa yeroo sitti tolus yeroo sitti hin tolles waa'ee isa sitti toles waa'ee isa sitti hin tolles waa'ee isa guutees waa'ee isa hir'atees waa'ee isa dhangala'ees waa'ee isa dhangala'anees waa'ee waan hundumaa. Haaleluyyaa akka nuyi galateeffannu barbaada Waaqayyo. Yeroo sana barichi nu jalatti gad jedha. Egaa akka ogeessotaatti deddeebi'uudhaan bitama. Egaa hojiidhaan bitama. Egaa hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan bitama. Egaa guyyaa hundumaa weedduu dhi'eessuudhaan akkasumas immoo galata Waaqayyoof aarsuudhaan bitama. Ka'ii baricha biti siin jedha Waaqayyo. Ka'ii baricha biti. Yaa isa raftuu ka'ii jedha Phaawulos yeroo jalqabuuf warra EPHESOON kanaaf boqonnaadhuma 5 lakkoofsa 13 irra. Ka'ii du'a keessaa jedheetu dubbata. Kanaaf ka'a hojiidhaaf ka'a. Ka'a galataaf ka'a. Ka'a akka ogeessotaatti deddeebi'uudhaaf ka'a. Ka'a galata guutuu Waaqayyoodhaaf dhi'eessuudhaaf ka'a. Namoota hojii kaasuu barbaada Waaqayyoon kadhanna Waaqayyoon. Galanni siif haa ta'u dubbii kee dhowwaa malee gara keenya dhufeef maqaan kee haa galateeffamu. Amma immoo warra dubbii kee kana dhagaan hunduma isaanii maqaa Yesus Kiristosiin hojiidhaan hidhachiiftee kaasuun jaalala kee haa ta'u. Hojii ati tokkoon isaanii keessa keessee kana booddee dhowwaa tokko malee ba'ee yaa Waaqayyo haa hojjetamu. Galanni siif haa ta'u. Namoonni Gooftaa Yesuusin hin beekne yoo jiraattanii har'a garuu hojiin akkana keessa jiru sanatti mee Gooftaa kana duukaa bu'uun barbaada. Inni jireenya koo geeddaree hojiina keessa arguun barbaada. Ija koo akkanaa banuun barbaada. Namoonni ittan kadhata kanaa wajjin kadhadhaa. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Har'a gara kee dhufeeraa na simadhu. Cubbuu koo hundumaarraa dhiqina qulqulleessi. Maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.
namoonni kadhata kana kadhatanii waldoota naannoo keessan jirtu barbaadaatti dhaqaa Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatanii itti himaa. Nuuf immoo iskiriinii keessan irratti isa agartan iimeeyil adreesii keenyaan nu barreessaa gorsa isin barbaachisu isinii kennina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Torban nagaa qabaadhaa. Torban irraa deebinee TV jireenyaa irratti wal agarra. Jaalala Waaqayyoo ta'ee torban har'aatii jalqabnee mata duree mul'ata jalatti dubbii Waaqayyoo keessaa barumsan isinii qabadhee dhiyaadha. Har'a baay'een keenya akkuma beennu mootonnis mul'atadhu, beektonnis mul'atadhu, daldaloonnis mul'atadhu, dargaggoonnis mul'atadhu, xinnaan guddaanii hundumtuu mul'ata jedha bara nuyi keessa jiraannu kana keessa. Kanaaf nu immoo akka kiristiyaanotaatti mul'ati nuyi arguun nurra jiraatu maa inni seedhutu gadi fageenyaan dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Amoos boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti akkasuma boqonnaa 8 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo Amoosiin yaa Amoos maal argitaa jedheen. Waan argitu natti himi ani immoo akka inni itti raawwatu sitti hima. Waan argitu natti himi iddoo inni itti raawwatu sitti hima. Waan argitu natti himi yoom akka inni raawwatu sitti hima jechuu isaati Waaqayyo. Kan biraa immoo isa sitti agarsiisaa jiru ilaalaa jirta moo yookaanis immoo waan biraa ilaalaa jirtaadha. Waan biraa dhumatu ilaaluutu namni mul'ata jechuu danda'a. Kanaaf egaan nuyi dubbii Waaqayyoo keessaa gadi fageenyaan mul'ata jechuun maal jechuu akka ta'etu walii wajjin barra. Mul'ati immoo kaayyoon isaa maanni maaliif kennama mul'ati isa jedhu walii wajjiniin barra. Mul'ata kana immoo attamitti guddifna isa jedhu walii wajjiniin barra. Akkasuma immoo mul'ata kana immoo attamitti jalqabna. Diinni mul'ata immoo maanni isa jedhutu dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin barra. Kanaaf iyyuu yoo mul'ata kana barumsa mul'ataa kana wajjiniin jalqabdanii akka naa wajjiniin fixxaniin barbaada. Gidduutti yoo dhiiftanii sokkitanii barumsa guutuu waan hin arganneef gaariin ta'u. Akkasuma immoo namoota warra kaanitti simaa hiriyoota keessan afeeraatii barumsa kana naa wajjiniin jalqaba. Waaqayyo immoo yeroo sana mul'ata isin hidhachiisa dhaloota keessaniif eebbataa ta'u. Galanni isaa kan Waaqayyo haa ta'u kadhataan immoo walii wajjiniin turraa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Semua